Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu obbolootaaf obboloottota biyya keessas biyya hambaa jirtan hunduma keessan Waaqayyo torban darbe moo nagaatti nu eegee har'a akka kanatti akka walii wajjiniin isa waaqeffannuuf isa yeroo kana nuuf kenne Waaqayyoon eebbifanna. Sagantaa keenya kunoo jalqabnee jirra. Peejii luba gaaddisaadhaan yeroo hundumaa kan hirmaannu obboloonni obbolootonni yeroo hundumaa kan nu hordoftan galaa kan jirtan ammas galaa hirmaadhaa. Peejii kana follow godhaa, share godhaa, like, comment godhaa, YouTube keenya subscribe godhaa isiniin jenna. Akkuma amaleeffanne gaa mucaan koo qomoon arras faarfannaa nuuf qopheessee jira. Waaqayyo kan gammade yoo jiraate hafaarfatu waan jedhuuf mee faarfannaa kanaan immoo Waaqayyo waaqeffannee kadhannee sagalee Waaqayyo guyyaa irraa nutti dubbachuu barbaade walii wajjiniin hin dhageenya. Eebbifamaa faarfannaa kanaan Waaqayyo waaqeffanna. Badisa fantre nambasu karango tuti nufne arifate grako Badisa fantre nambasu karango nama nagode mararike nama nagode mararike nama nagode mararike nama nagode mararike fadu sinjada jiriko karake bukote Jajami sinjada jiriko karake bukote ulfadu sinjada jiriko karake bukote waaqeffannaa mee waaqa keessan tuti nufne arifate grako Badisa fanture nambasu karanko ututi nufne arifate grako Badisa fanture ani nambasu karanko nama nagode mararike Nama nagode mararike Nama nagode mararike Nama nagode mararike jajadha rarasa ulfadu sinjada jiriko karake bukote Jajami sinjada jiriko karake bukote ulfadu sinjada afuriko karake bukote Gargarsike innagati bafte nabitete salbamiti gargarsike innagati bafte nabitete yamukara hundani abdinume umna gargarsike nabitete
buusu gaarummaa kee himuun nan qaanessu Gaariidha ture. ati burqaa jireenyaa ati burqaa jireenyaa ati burqaa jireenyaa ati burqaa jireenyaa dhalachuu kootii jalqabee na wajjin jirta Waaqeffadhame Waaqayyo. nuffite waa'ee baasuu jettee na dhiiftee yoom beekta dhalachuu kootii jalqabee na wajjin jirta nuffite waa'ee baasuu jettee na dhiiftee yoom beekta jabinni laafinni koo jaalatti naaf dubbanaaf ilaalchi namootaa kan kee bakka yaada kee murteessu ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa Waaqayyo ilaalchi kee addaa kan ribu kota sagantaa argitaa abbaa koo ilaalchi kee addaa gooftaa koo akka keetiif malee seenaan koo sujete mirga keetti sanaaf kakate Yes. kakuu kee yeroo ganama Amen. gooftaa kooti yoom dagatte Amen, amen. Amen, amen, amen. Ansatan gammada ansitani gammada atna gala ansatan gammada ansitani gammada atna gala goftako abako sibate bako Goftako. goftako freko siyame fanoko ansitani gammada ansitani gammada atana gala ansitani gammada ansitani gammada atana Galanni Waaqayyoof haa ta'u obboleessa keenya guutuu isan waaqeffachiisee Waaqayyo waaqarraa si haa eebbisu jechuun ni jaallanna. Waaqayyo madda gammachuu keenya. Gammachuun Waaqayyo kennu immoo yeroo hundumaa yaa hin dhumu. Ammayyuu Waaqayyo dibata gammachuu lafa isin jirtanitti isin irratti haa dhangalaasu.
akkuma beekamu gaa torban shanan ja'an tokkoof sagalee waaqayyoo nuyi walii wajjin barachaa turre waa'ee lola afuuraati, waa'ee wallaansoo amantiiti. Isa kanan arraa isa xumuraa isii wajjin dubbii waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalla. Kanaan dura akkuma ture waa'ee lolaa baranneerraa, lolli keenya wajjin akka ta'e baranneerraa. Mi'i lolaa inni nun ittiin lollu moo eessaa fudhachuun akka irra jiru mi'a akkamii akka ta'e walii wajjin ilaalleerraa. Arrama kan nun wajjin ilaallu dhumarratti mi'i waraanaa keenya kun immoo maal godha? Mi'i waraanaa keenya kun immoo maal hojjeta? Bu'aan mi'a waraanaa keenya maal godha? Waa'ee bu'aa mi'a waraanaa keenyatti walii wajjin ilaallaa. Namoonni kanaan dura arra seentanii yoo jiraattan namoota haaraa baay'ee isin argaa waan hin jiruuf barsiisa kanaan dura ture YouTube keenya irra ka'aa jira waan ta'eef achirraa subscribe gootanii argachuu dandeessu. Mee waaqayyoon galateeffachaa waaqayyo dubbiisa akka nutti dubbatuuf hin kadhannaa. Mee galateeffadhaa waaqayyoon lafa jirtanitti saraarri isaa baay'ee isa tolli isaa dhuma hin qabne isa gaarummaan isaa farjummaan isaa kan bara baraa ta'e itti gammadaa. Haaleluyyaa. Hallelujah. Isa turtee, isa jirtuu, isa darbitee bara baraan jiraattuu, isa barri jireenya kee dhuma hin qabne. Alfaaf Omeegaa jalqabaaf dhuma waan hundumaa kan taate. Abbaa keenyaa, gooftaa keenyaa, waaqa keenyaa, arjaa keenyaa, garraamii keenyaa, gara laafessa keenyaa, isa yeroo hundumaa barruu keetti nu baattuu, harki keenni bara baraan nu jala jiruu. Eegumsi kee yeroo tokkoof illee sanurraa addaan ba'ee hin beekne. Torban darbanis nagaatti nu eddee har'aan nu geessetta. Yaa gooftaa boloota kanaaf, bolottoota kanaaf, karaa peejii kanaa, karaa FB kanaa, karaa yaa waaqayyo YouTube galanii namoota dubbii kee dhaggeeffatan kanaaf waa'ee koof waa'ee mana koof maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Lolatu dhibe miti, wallaansoon dhibe miti, qorumsatu dhibe miti. Ati waan nu wajjin taateef yaa gooftaa lolichi nu fudhatee na deemne yaa waaqayyo qorumsa keessatti nafne nu gargaartee har'aan nu geessetta. Maqaan kee haa eebbifamu. Ammas yeroo kana kallattiidhaan galanii namoota si kadhachaa jiran fuula kee barbaaddataniifan si waama, ofii koof si waama. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin waan nutti ulfaate nurraa kaasi. Humna kee nuuf ergi, ayyaana kee nuuf baay'isi. Sagantaan keenya kun to'annaa hafuura kee qulqulluu jala hagalu. Dubbii keen dubbadhaanas na gargaarii. Jalqabnee hamma xumurritti nu wajjin ta'i. Maqaa Yesuusiin ameen. Efesoon boqonnaa 6 keessatti kan inni olii wajjin dubbii waaqayyoo ilaalaa jirru. Kanaafis guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabdanii mi'a guutummaattiidhaan sanaanis lolatti jabaachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo fudhadhaa jedhee. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaa. Akka nama kophee kaatutti wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sanaa warra boba'aa deeman dhaamsuu dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee waaqayyoos akka billaatti, hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedheetu waa'ee mi'a waraanaa dubbata. Waan 6 arramoo kan nuti walii wajjin ilaallu bu'aa mi'a waraanaa keenyaa. Maal godha? Tokkoffaa isaan xiyya isa hamaa akka abiddaa boba'u, akka abiddaa boba'aa adeemu dhaamsuu dandeessuudha. Obbolootaa, obboloottootaa, firoota koo, kiristiyaanotaa, amantootaa, tajaajiltootaa, mi'i waraanaa keenya kun wanta inni hojjetu, wanta inni godhu, wanta inni raawwatuun iddoo kanatti irraa walii wajjiniin ilaalla. Meeshaan nurra jiru kun, meeshaan nurka jiru kun, meeshaan nu bira jiru kun mi'a lolaa inni hafuurri qulqulluun nu hidhachiisee jiru kuni meeshaa yaraatti hin ilaalina. Meeshaa salphaatti hin ilaalina. Akkas jedha. Mee yaada jarana xiyya hamaadha. Akka abiddaa boba'aa deema. Irraan deebi'a laa. Xiyyadha. Xiyyi wanta dhuka'uudha. Wanta gadhiifamudha. Wanta marzii qabudha. Xiyya hamaa seexanni xiyya kana qabachuudha. Diinni xiyya qaban kana jechuudha. Inni hamaan sun xiyya kana gadhiisa laa. Xiyya jedhee moo maal jedhaa? Hamaadha. Hamaadha xiyyi kun.
naannoo Benishangul Gumuzitti waan akkasiin argitu xiyyaan lolu isaan yeroo baay'ee xiyyi kun immoo marzii qaba yommuu dhufee nama keessa seenu dhanna namaa keessa waan facaasee atattamaan nama galaafatu qaba namni itti foon iyyutti fayyadama xiyya isa hamaa xiyyadha hamaadha akka abiddaamoo boba'aa adeema mee yaadaa kana jarana wanta kana salphaatti hin ilaalinaa obboloota ko wanta kana salphaatti hin ilaallu xiyyadha hamaadha akka abiddaa boba'aa adeema kun yoo namarra bu'e kun yoo mana namarra bu'e kun yoo dhaqee namarra qubate maal nama godha jedhaa yaada garuu macaafni qulqulluun akkas jedha sagaleen waaqayyo akkas jedha galanni waaqayyoof haa ta'u mii waraanaa keenya meeshaan waraanaa keenya gaa xiyya isa hamaa akka abiddaa boba'aa adeemu isa kanatti dhaamsuu danda'a obboleettii ko mii waraanaa sirra jiru obboleessa ko mii waraanaa nurra jiru salphaa miti akkas jedha Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 16 gubbaarraa kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa erga jedhee booddee isaan xiyya isa hamaa sana warra akka abiddaa boba'aa adeeman dhaamsuu dandeessu galanni waaqayyoof haa ta'u xiyya isa hamaa akka abiddaa boba'aa adeemu dhaamsuu dandeessu jabaadhu obboleessa jabaadhu obboleettii jabaadhaa firoota jabaadhaa kiristaanota mii waraanaa nurra jiru kuni wanti inni hojjechuu danda'u inni jalqabaan xiyya isa hamaa akka abiddaa boba'aa adeemu dhaamsuu danda'a kanaaf lolatti jabaadhaa wallaansootti cimaa lolli nuti jirru kun wallaansoon itti jirru kuni waan salphaa miti irra deebi'een dubbadha jiran waan salphaa miti xiyyadha hamaadha akka abiddaa boba'aa adeemu egaan meeshaan waraanaa nurra jiru meeshaan waraanaa sirra jiru hidhannoon keenya kuni isa kana dhabamsiisuu dhaamsuu danda'a kanaaf lolattan jabaadhaa isiniin jechuu barbaada afuura qulqulluu wajjin olii galee lolli afuuraa kanatti wallaansoo amantii kanatti jabaadhaa lola salphaatti hin jiru lola yaraatti hin jiru hojii guddaatti jirra ammayyuu xiyyi hamaan inni akka abiddaa boba'aa adeemu maqaa gooftaa maqaa Yesuusin sin argatin sirraa iyyuu nan dhaala ofii koorraa mana koorraa fayyaa keerraa fayyaa koorraa bultoo koorraa bultoo keerraa hojii keerraa yeroo kana nan dhaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusin xiyyi hamaan inni akka abiddaa boba'aa adeemu sin argatin bara kana keessa ni nama miidhu ni nama balleessu inni nama dhabamsiisu inni karaatti nama misu inni yeroo malee nama kutu mii waraanaa keenya gaa isa kana hojjeta irra deebi'een jedha jabaadhaa lolatti cimaa wallaansootti mii waraanaa si bira jiru waan guddaa akkasii hojjeta wanta ta'eef lammaffaa waa'ee bu'aa mi'a waraanaa keenyaan haasa'aa jira waa'ee bu'aa mi'a waraanaa keenyaan kaasaa jira waa'ee mi'a waraanaa keenyaan dubbachaa jira maal hojjeta lammaffaa mi'i waraanaa keenya mi'a da'oo jabaa daannoo diinaa diiguu jigsuu danda'u waaqayyoof hojjetudha haalleluuyaa meeshaan sirra jiru kun meeshaan nurra jiru kun meeshaan nurka jiru kun meeshaan nu bira jiru kun daannoo diina የጠላትን ምሽግ የሚያፈርስ ነው daannoo diinaa diiga mishiggi diinaa diiga lafanni keessa taa'ee lafanni jala taa'ee xiyyasaa isa hamaa sana isa akka abiddaa boba'aa adeemu sana isanni namatti gadhiisu sanati diiga isa diinni keessa taa'ee jala dhokatee seexanni xiyya isa hamaa isa akka abiddaa bobeessaa adeemu jabaadhu abbo mii waraanaa kee kun mii waraanaa nurra jiru kun daannoo diinaa diiga lafanni jala taa'ee lafanni jala dhokatee maqaa gooftaa maqaa Yesuusin ammayyuu diigamu malee isa riphee si miidhuu barbaadu
isa riphees galaafachuu barbaadu na galaafachuu barbaadu nu galaafachuu barbaadu daannoonni jala taa'ee xiyyesaa bodeesaa nutti gadhiisu sagalee dhufe kanarraan kan ka'e maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galgala kana kan diigame haa ta'u akkas jedha kun dubbii Waaqayyooti mi'i waraanaa nurra jiru salphaa miti meeshaa waraanaa nurka jiru salphaa miti akka nama yaraa tokkotti akka nama salphaa tokkotti of hin lakkaa'in daannoo diinaa diiguu danda'a የጠላትን ምሽግ ያፈርሳል በዛሬ ሌሊት የጠላት ምሽግ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረሳውንም ዳኖን ዲና ሀዲቀም ምሽጊን ዲና ሀዲቀም ለፈን ጀለታኤ ጥየሳ ገዲስ ቦዴሳ ገዲስ ኢሰነመሚዱ ገዲስ ኢሰከብዳ ቦባዴም ዲገም 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 መቃ ኢየሱስን diigami maqaa Yesuusiin biyya kana keessa impaayera kana keessa addunyaa kanarraa daannooti keessa teessee mishigiiti keessa teessee lafatti dhokattee xiyya isa hamaa akka biddaa boba'aa deemu gadhiisaa jirtu kun hadiigam meettolii galaa kadhannaa kanatti ameen jedhaa isinis kadhadhaa daannoon diinaa የጠላት ምሽግ የጠላት ምሽግ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በዚህ ሰዓት ይፍረስ በዚህ ሰዓት በተሰጠኝ በልጅነት ስልጣን ሐቦሙ ጩማን አፍከነሜን ሁምና መቃ ኢየሱስ ከሰጅሩ ዳኖ ከነንዲ ምሽጊ ከዲጋሜ ቢኦሮሚያ ከያ ቢየከነ ከሳ አዱኛ መረራ ማንኒ ከሳ ዶከቴ ጎለኒ ከሳ ታኤ ለፈኒ ቀበቴ ዋን ሐማ ገዲሱ ጥያ ኢሳ ከብዳ ቦባአ ደሙ ገዲሱ አከዘደ ሰገሌ ዋቀዮት ጥያ ኢሳ ሐማ ኢሳ ከብዳ ቦባው ዲጉደን ዳምሱ ደንዴሱ ዳን አቤት አቤት ለማስለጴ ኮረት ጀባተ ጀራነ መና ከደዳና ወጅኒን ዳኖን ዲና ዲገሙ ያዋቀ ዳኖን ዲና ዲገሙ ያዋቀ ዳኖን ዲና ዲገሙ ያዋቀ ለፈኒ ጀለታይ ነመሚ ከነምኒን ጉደን አከነምኒን ደበር አከነምኒ ነመንታን አከነምኒ ተጃጅል አከነምኒ ፈጎንገኝ አከነምኒ ጉንጉም አከነምኒ አር አከነምኒ ገድ አከነምኒ ሚደም አከነምኒ ፈያደም አከነምኒ ገዲቡ ጎቹዳፍ ያዋቀዮን ሎጀቻጅሩ ቢየኬኘ ኬሳ አዱኛ መነራ ዳኖን ዲና ከንዲገሜ ሀቶ ሚኢ ወራና ኬኛ ኢሰከና ኦጀታ ዋቀዮፍ ኦጀቹ ነመደንዴሲሳ ሰደፋ ቡአሚ ወራና ኬኛ bu'amia warana kenya waan inni godhu yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'e diiga yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf isa nama dogoggorsuuf isa karaarra nama kaachisuuf yeroo hunduma seexanni diinni inni hamaan sun erga gaafa addaamiif Hewaaniin mana waaqayyo keessa lafa waaqayyo isaan kaayeti baasee kaasee yeroo hunduma kan inni qabatee dhufu maa inni yaada amansiisan qabne dhugaa kan hin taane fudhatama kan hin qabne kanaaf mii waraanaa keenya gamaan hojjeta yaada amansiisa hin qabne isa nama wallaalchisuuf isa nama dogoggorsuuf isa karaarraa nama kaachisuuf qophaa'e diiga yaada amansiisa hin qabne ilaammayyuu kaasana wajjin harka keessa waaqayyo duratti yaadi amansiisan qabne inni bara kana keessa nama wallaalchisuuf ba'e siyaasatti hidhatee kana deemu amantiitti hidhatee kana deemu mul'ata kan fakkaatu abjuu kan fakkaatu sagalee kan fakkaatu yaa waaqayyo yaadi amansiisan qabne maqaa Yesuusiin adiigamu inni nama wallaalchisu inni nama dogoggorsu inni karaarraa nama kaachisu inni booddee nama deebisu inni jireenya afuuraatti nama dadhabsu inni ayyaana keessaa dibata keessaa mana waaqayyo keessaa nama baasu yaadi amansiisan qabne maqaa Yesuusiin adiigamu humna maqaa Yesuus keessa jiru adiigamu ameen namoonni tolii galaa jirtu eebbifamaa humna maqaa Yesuus Kiristoosiin adiigamu yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisu isa namaan taphatu yaada amansiisan qabne diigee waaqayyoof hojjechuu nama dandeessisa
akkas jedha sagalee kana nan dubbisa yaada koo naasaa jira miti dubbii waaqayyooti akkas jedha Qorontos lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 4-5 irraa mi'i waraanaa keenya dhagaa obboloota ko mi'i waraanaa keenya mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf waaqayyoof hojjechuu danda'udha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti yaada amansiisan qabnes isa nama wallaalchisuuf qophaa'e hin diigaa'edha. Hallelujah. Yaada amansiisa hin qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'e diiga. Loltoota Kiristoos, loltoota Gooftaa, loltoota Waaqayyoo jabaadhaa yaada amansiisan qabne. Yaa Waaqayyo, yaa Waaqayyo, yaadi amansiisan qabne. Inni namaan taphatu, inni biyyaan taphatu, inni dhalootaan taphatu, inni ol adeemaan taphatu. Maqaa Yesuusin adiigamu, maqaa Yesuusin adiigamu. YouTube'itti kan gargaaramu, yaa Waaqayyo aktiivistootatti kan gargaaramu, warra siyaasaatti kan gargaaramu, warra biyya bushanitti illee kan gargaaramu, yaadi amansiisan qabne. Hallelujah. In kadhanname kadhadhaa yaadi amansiisan qabne. Inni nama wallaalchisu, inni nama dogoggorsu, mana amantaa keessallee dhokatee kan jiru, kan Waaqayyo fakkaatee kan adeemu, mi'i waraanaa keenya isa kana diigadhamee caafamee jira. Galgala kana isaan biraa ganama kan ta'e YouTube galanii, karaa FB kana galanii, karaa page kana galanii kadhachaa kan jiran wajjin sin kadhadha. Yaadi amansiisan qabne hadiigamu lafa keenyarraa, hadiigamu biyya keenyarraa, hadiigamu yaa Waaqa. Yaadi namaan taphatu, yaadi nama joorsu, yaadi mana Waaqayyo keessaa nama baasu, karaa Waaqayyo irraa nama kaachisu, dhugaa kan hin taane hadiigamu, hadiigamu, hadiigamu humna maqaa Yesuus keessa jiru, hadiigamu maqaa Yesuus Kiristoos gooftichaan. Kadhaa kadhachaan jira, kadhadhaa. Mi'i waraanaa keenya yaada amansiisan qabne diiga. Yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf, isa nama dogoggorsuuf, isa nama balleessuuf qophaa'e hin diiga. Yaa Gooftaa hadiigamu, hadiigamu, hadiigamu biyya kana keessa deemee kan namaan taphatu, kan nama wallaalchisu, kan nama dogoggorsu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Bu'aan mi'a waraanaa keenyaa inni sadaffaan isa kana, inni arfaffaan dubbadhee xumuru isa kana. Mi'i waraanaa keenya bu'aan saamaayin maal hojjeta, maal godha? Waanuma ogummaa Waaqayyootti gufuu ta'u diigee ilaasa kana yaada namootaa Kiristoosiif boojisiisuudhaan abboomsisa. Hallelujah. Meeshaa guddaa sirka jira, hidhannoo guddaatu sirra jira, mi'a waraanaa guddaatu sibira jira. Maal godha? Waanuma ogummaa Waaqayyootti gufuu ta'u, waanuma ogummaa Waaqayyoo dura goru, waanuma ogummaa Waaqayyoo dura dhaabatu diigee yaada namootaa Kiristoosiif boojisiisuudhaan abboomsisa. Kaayyoon wangeela lallabuu keenya, kaayyoon hojii Waaqayyoo hojjechuu keenya, kaayyoon Waaqayyoon kadhachuu keenya, seexanaan loluuf wallaansoo qabuu keenya tokkoof tokko isa kana. Namoonni Kiristoosiif akka isaan booji'aman, akka isaan harka laataman, harka isaan Kiristoosiif of kennan, booji'aman, abboomaman gochuudha. Kanaaf mi'i sirka jiru, mi'i nurka jiru salphaa miti. Kaayyoon loltoota Kiristoos Yesuus inni dhuma kana dhala. Kana sirriitti na qabadhaa. Kaayyoon loltoota Kiristoos Yesuus inni dhuma isa kana dhafroota ko. Namoonni akka isaan Gooftaadhaaf booji'aman kana caalaa kan nu gammachiisu hin jiru. Loltuu dhugaa taanaan, loltuu Kiristoos taanaan, waraana dhugaa taanaan, tajaajilaa dhugaa taanaan, amanaa dhugaa taanaan kana caalaa wanti nu gammachiisu hin jiru. Namoonni yommuu isaan Kiristoosiif booji'aman.
Kiristoosiif of laatan, Kiristoosiif abboomaman kanagaa gammachuun keenya inni guddaa. Waaqayyos kanatti gammada. Mii waraanaa keenya gaa kana hojjeta. Namoonni akka isaan Kiristoosiif booji'aman, namoonni akka isaan Kiristoosiif abboomaman godha. Tajaajila na dhaga'i, amana na dhaga'i, amantu na dhaga'i, tajaajiltu na dhaga'i. Kaayyoomti hojii Waaqayyo hojjechuu keenya isa kana. Namni Kiristoosiif hin booji'amu taanaan, namni Kiristoosiif hin abboomamu taanaan kisaaraa guddaa keessa jira. Kisaaraa guddaa keessa jira. Kaayyoon wangeela lallabuu keenya namni waama lafarraa kanaan badhaadhaa ta'uu isaa duwwaa miti. Qabeenya qabaachuu isaa duwwaa miti. Eebbasa jedhamu waan lafarraa kana duwwaa argachuu duwwaa miti. Kiristoosiif booji'amu, Kiristoosiif abboomamu, Kiristoosiif ol hulaachuu mi'i waraanaa keenya isa kana godha. Namoonni Waaqayyoof abboomamuun, namoonni Kiristoosiif of laachuu caalaa wanti addunyaa kana irratti nu gammachiisu tokkollee hin jiru. Kananni isaaf haa ta'u. Namoonni Kiristoosiif abboomamuu caalaa, namoonni Kiristoosiif of laachuu caalaa, namoonni Kiristoosiif booji'amuu caalaa tajaajilaa dhugaa yoo taate, tajaajilaa dhugaa yoo taane, dhuguma wangeela lallabuudha kaayyoon keenya yoo ta'e, namoonni Kiristoosiif abboomamuu caalaa, Kiristoosiif booji'amuu caalaa wanti nu gammachiisu hin jiru. Gooftaa warra Ameerikaa, warra Awurooppaa, warri Kanaadaa, warri Awustiraaliyaa, warri Eeshiyaa, warri biyya Arabaa, warri biyya Afrikaa, warri biyya kana keessa jiran siifa booji'aman. Siifa booji'aman. Ana dabalatee hafuurri siifa abboomamu nurratti dhangala'u. Booji'i Yesuus. Booji'i. Jarana Waaqayyo karaatti namatti mul'atu beeka. Akkatti namatti mul'atu beeka. Akkatti gara isaatti ofitti nama deeffatu beeka Waaqayyo. Biyya jirtanitti laayibba kanan isin eebbisu. Warri biyya Ameerikaas, warri biyya Kanaadaas, biyya Awurooppaas, biyya Awustiraaliyaas, biyya Afrikaas, biyya garagaraa keessa kan jirtan barri kun baran isin itti lubbuu boojitan. Baratti isin namoota Kiristoosiif harka laachiftan, Kiristoosiif jilbeensifchiiftan, Kiristoosiif bichisiiftan isiniif haa ta'u. Gammachuun keenya inni dhumaa isa kana. Wanti Waaqayyo itti gammadu isa kana. Lubbuu fayyu isa kana. Ergamoonni warri Waaqarraallee hin gammadu. Mi'i waraanaa keenya, meeshaan waraanaa keenya salphaa miti. Jabaadhu. Meeshaa guddaatu sirkeera. Mi'a guddaatu sirka jira. Inni sirka jiru namoota Kiristoosiif akka isaan booji'aman godha. Nan dubbisala boqonnaa 10 Qorontos 2 lakkoofsa 5 waanuma ogummaa Waaqayyoo gufachiisu dura dhaabatu hundumaa diignee yaanni namootaa Kiristoosiif abboomsisuudhaaf boojina. Yaada namootaa Kiristoosiif kanaafan gatii baasee isin tajaajilaa jira jiran. Dubbii Waaqayyoo karaa kanaan nama tokko lama argadhaa jedhee tajaajila jiran. Isinirraa bu'aa argachuuf miti. Isinirraa waa argachuuf miti. Isinirraa fandii haaraa argachuudhaaf miti. Miti kaayyoon koo. Yaadi namootaa Kiristoosiif akka booji'amu. Yaada kee abooji'u Kiristoos. Qalbii kee abooji'u Kiristoos. Laphee kee abooji'u Kiristoos. Kan koo abooji'u Kiristoos. Yaada keessan waan Waaqarra jirutti hidhaa waan jedhuuf. Tajaajila kana booddee namoonni yaanni isaanii, qalbiin isaanii, sammuun isaanii, garaan isaanii Kiristoosiif hin booji'aman taanaan wacii koo, iyyi koo, tajaajilli koo akkasuma jechuudha. Bu'aan koo kan. Bu'aan koo ati kan Gooftaa ta'uu keeti. Ati kan Gooftaa ta'uudha. Ati kan Kiristoos ta'uudha. Yaanni kee kun Kiristoosiif yemmuu booji'amu, lapheen kun Kiristoosiif yemmuu booji'amu, jireenyi kee kun Kiristoosiif Waaqayyo boojuu na baay'atu. Boojuu na baay'atu. Boojuu na baay'atu. Waldaa kiristaanotaaf, amantootaaf wangeelli nu lallabnu kun karaa peejii kanaa,
karaa YouTube kana karaa FB kana wangeelni nu lallabnu kun karaa garagaraa baane wangeelni nu lallabnu kun maqaa gooftaa maqaa Yesuusin namoota gara keetta deebisu namoota si wajjiniin wala agarsiisu obboloota ko bu'aan mi'a waraanaa keenya isa kana kanaaf wallaansootti cimaa lola afuuraatti jabaadhaa waaqayyichi bara si'anaa sammuu namootaa dukkaneessee jira sagaleen silaa dubbisee mun dubbisu na dhibe tokkoon isiniif dubbisa akkas jedha Qorontos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoobsa boqonnaa 4 lakkoobsa 4 irraa lakkoobsa 2 irraa lakkoobsa 4 irraa inni hamaan waaqayyichi bara si'anaa kan ta'e inni hamaan waaqayyichi bara si'anaa kan ta'e yaada warra hin amananii sanaa jaamseera inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaatti waaqayyo wangeela keessaa hibsu sana akkan argineef isaan dhawweera meerran deebi'a isinis dubbifadhaa na gaddisiise inni hamaan waaqayyichi bara si'anaa kan ta'e waan inni hojjetu laala inni hamaan waaqayyichi bara si'anaa yaada warra hin amananii jaamsee inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaatti waaqayyo wangeela keessaa ibsu sana akkan argineef isaan dhawweera hin dhawwachuudha hin dukkaneessaa jechuudha kana lollaga ifa isa wangeela keessaa ife kan dhugaasiif gale dhugaanaaf gale dhugaanaaf mul'ate dhugaasiif mul'ate dhugaanuuf ife kan akka inni namootaaf hin himneef waaqayyichi bara si'anaa maal godha sammuu namootaa dukkaneessa kana lollaga sammuu namaa dukkaneessu amantii fakkaate waan garagaraa fakkaate isa kanaan wallaansoo qabna obboloota koo lolatti jabaadhaa wallaansootti cimaa nuyi loltoota Kiristoos Yesuus gooftichaati wallaansoo irra jirra wallaansoo amantii isa gaariitti jirra eenyu wajjin wallolla arra walitti qabeen fita eenyu wajjin wallaansoo ol qabnu tokkoffaa seexanaa wajjin wallolla seexana isa kam tokko seexana isa wallaalchifatu seexana isa kam tokko lama seexana isa haarii qabu seexana isa kam seexana isa nu gingilchuudhaaf yeroo hundumaa nu falmatu seexana isa kam seexana isa haxxe lammaffaa wajjin wallol humnoota haboof gooftummaa qaban wajjin wallol hin dagatinaa sadaffaa wajjin wallol maccoota afuurota hammeenyaa isaan kana wajjin wallol kanaafoo meeshaa waraanaa nu barbaachisa meeshaan waraanaa kiristaanota amantootaa maaliin tokkoffaa dhugaa kan itti mudhii keenya hidhan kan inni uffannee adeemnu lammaffaa qajeelummaa kan inni miilla keenyatti kaa'annee adeemnu kopheen keenya wangeela nagaa kan inni akka gaachanaatti qabannee ofirraatti hin deemuun amantii kan inni akka mallayyootti akka keepiitti mataa keenyatti kaa'an fayyina harka keenyatti qabannee yeroo hundumaa kan inni ofirraa cirru sagalee waaqayyooti mii waraanaa keenya moo maal godha bu'aansaa maa inni tokkoffaa xiyya isa hamaa akka abiddaa bobaa deemsu dhaamsa hadhaamu ammayyuu lammaffaa da'oo diinaa daannoo diinaa jiksuu isa danda'udha hin dagatin sadaffaa yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'e diiga arfaffaa waanuma ogummaa waaqayyootti gufuu ta'e diigee yaada namootaa Kiristoosiif akka booji'amu godha jabaadhu lolatti wallaansootti cimi kun dubbii waaqayyoo isa jiraataadha namoonni galtanii yeroo hundumaa peejii kanaan nu ordofaa jirtan YouTube keenyaan nu ordofaa jirtan nu wajjin waaqayyoo waaqeffattan waaqayyoon kadhattan sagalee waaqayyoo barattan waaqayyoo waaqarraa isinaa eebbisu
ammas irra deebi'ee kanan isin gaafadhu yeroo hundumaa peejii kana follow godhaa, share godhaa viidiyoo kana hiriyoota keessan namoota bira akka inni ga'u, namoonni Kiristoosiif akka isaan booji'amanii. Ergaa kana immoo YouTube keenya irra isinii keenya namoonni aksesiisaa qabdan, namoonni imeelii qabdan YouTube keenyas luba gaaddisaa jedhaati galaati subscribe godhaa. Ergaan kun namoota bira akka ga'u godhaa. Anaafis naa kadhadhaa, mana koofis kadhadhaa, anis isiniifan kadhadhaa. Yeroo hundumaa yoo fedha Waaqayyo, yaada Waaqayyo, jaalala Waaqayyo ta'e roobii sa'aatii 2 kaafnee wal arginaa. Warra galtanii nuti armaachaa turtan hunduma keessan isin namoota baay'eedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma immoo kadhata gabaabaan isiniif godhaa. Namoonni kadhatatti amantan, namoonni kadhannaa barbaaddan Waaqayyoon kadhadhaa. Eebbifamaa namoonni naan jechaa jirtan jirtu, taankiyuu namoonni jettan jirtu, namoonni na eebbistan jirtu. Eebbi keessan kun narratti hin ta'a nan amana. Eebbi keessan kun narratti hin hojjeta nan amana. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyoon isinaaf kadhadhaa hin kadhanna. Naan amana Gooftaa akkaan hin baanne, bineensicha hamaan akkaan hin nyaatamne, jakkaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu, atana wajjini garaan korraafamu. Naan amana Gooftaa akkaan hin baanne. Hallelujah. Bineensicha hamaan akkaan hin nyaatamne. Amen, 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 amen. Jakkaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu, atana wajjini garaan korraafamu. Gurguddoonniif beektonni waliin mari'atanii, jiraatna awwaaluuf guddaadha ma'anii. Ati garuu yaa Gooftaa eenyutu nallaattu, abbaa jaalallee koo maqaan kee ulfaatu. Amanadhu Waaqayyoon. Naan amana Gooftaa akkaan hin baanne, bineensicha hamaan akkaan hin nyaatamne, jakkaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu, atana wajjini garaan korraafamu. Warra si amanatan hin gattu, warra sitti of laatan hin gattu, warra sirratti of gatan hin gattu. Yaa Waaqayyo, yeroo kana amananii fuula keetti dhiyaatanii kan jiran boloototaaf sin kadha. Wanti bara kana nama nyaatuuf ba'e isaan hin argate. Wanti bara kana nama miidhuuf ba'e isaan hin argate. Yaa Waaqayyo, xiyya hamaa kana oshi, sakka biddaa boba'aa deemu kana oshi. Yaa Gooftaa, qoraattii dhoqqee keessaatti isaan oshi. Tu isaan hin beekin, tu isheen hin beekin, waraanee madeessuu kan barbaadu, miidhuu kan barbaadu. Yaa Gooftaa, gosin kadha. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin namni kun haa ooltu. Hallelujah. Namni kun haa ooltu. Namni kun haa ooltu. Olchaadhaati. Olchaadhaati. Of kalchaadhaati. Daani'eliin boolla leencaa keessaa kan olche. Saadiraakiin, Misaakiin, Abdineegoon abidda boba'aa keessaa kan olchesi. Yaa Waaqayyo, nama kana oshi. Nama kana oshi. Kadhadhaa. Nama kana oshi. Olchaadhaati. Of kalchaadhaati. Yaa Waaqayyo, tunni hin beekin wanti seexanni jala taa'ee xiyyatti gadhiisu sakka biddaa boba'aa deemu dhala isaarra, mana isaarra, isarra buusuu kan barbaadu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Hallelujah. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin irraa gaba jedhu. Yaa Waaqayyo, namoota lola qaban gargaari. Namoota lola qaban gargaari. Lola isaan jiran kana keessaa harki kee qabee butee isaan baasu.
siniin kadhammas namooti waaqayyo balbala akkasii banu barbaadan balbala barumsaa ta'u balbala hojii ta'u balbala tajaajilaa ta'u balbala biyya keessaaf biyya alaa ta'u balbala tunatti cufame kan jettan ka waaqayyo baneenyuyyuun cufu ka waaqayyo cufame eenyuyyuun ban yaa waaqayyo ani nama keeti sin dhagaanaan jetteetta maqaa Yesuusiin balballi nama kana duratti ofiin beekee abanamu ofiin beekee abanamu balballi hojii abanamu balballi hojii abanamu harka namaa jalaa baasi harka namaa jalaa baasi of dandeessisi nama kana of dandeessisi obboleettii kana of dandeessisi obboleessa kana irraa bani yaa isa Phexros irraa bantee ofiin beekee irraa habanamu maqaa Yesuusiin irraa habanamu yaa waaqayyo warra hojjetaniif jiruu na qajeelu warra tajaajilaniif tajaajila qajeelu warra daldalaniif daldala qajeelu yaa waaqayyo namoota toora garagaraa ba'anii jiraniif yaa waaqayyo isaaniif qajeelu haleluuyaa nu kadhatamaa jira hafuurri qulqulluun nu kadhatamaa jira hafuurri qulqulluun nu kadhatamaa jira hafuura qulqulluun yaa waaqayyo warra boo'anirraa mimmaan haqi warra gaddan jajjabeessi warra miidhama jala jiran miidhama jalaa baasi ankoo yoomi warra siin jedhan yaa waaqayyooti isaan yaadadhu lola addaatu mana koorra jira jireenya koorra jira kan jedhan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin lolli kun jireenya isaanii gadhiisee adeemu amma yeroo kana ani narguna targita ani biran jiru ati bira jirta yaa waaqayyo haleluuyaa hafuurri nagaa hafuurri gammachuu hafuurri boqonnaa olii irratti dhangala'u hiikami namanana namoonni nakkubattanii isiniin kadhadha kan nukkufatanii harka keessaniin keessu isaanis hin fayyadameera maqaa gooftaa Yesuusiin fayyaa ni waaqayyo fayyisaa keetii jedhamee caafamee jira yommuu tinaaf hojjettu bishaan kee eebbisa minaan kee eebbisa dhukkuba gixxeessi keessaa baasa jedhamee caafamee jira dubbii waaqayyo irra dhaabadheen kadhadha maqaa Yesuusiin kaleen kee afayyu honneen kee afayyu dhukkubi dhiiga kee keessa jiru xaragamee haba'u baay'inni dhiigaa gadi habu hasirratu normaala ta'u kolesterooliidhaan sukkaaraan kan rakkattan tooratta deebi'u kaleen keessan hafayyu dhukkuba koovidiin rukutamtanii kan jirtan dhukkuba koovidiin qabamtanii kan jirtan maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ilaammatus nitti dhaga'amu fayyuu keen beektadhamee caafamee jira milikkiti fayyinaa sirratta dhufu ibiddi fayyinaa si argatu humni fayyinaa si argatu bilisa bay singalaafatiin vaayirasiin kun maqaa Yesuus Kiristoosiin walaba si baaseera haleluuyaa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin harkaa si baaseera yaa waaqayyo fayyaan dhabe namoota jedhan lafuma dhukkubiyyuun beeku kan jedhan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hafayyan ilaa dibata fayyinaa irratti dhangalaasi qaqqabad siree dhukkubaarraa isaan kaasi haleluuyaa siree dhukkubaarraa isaan kaasi amma socho'aa jalqaban amma humna argatan amma hafuurritti deebi'u yeroo malee dhukkubi kun hin ajjeesin yeroo malee dhukkubi kun karaatti hin hambisiin yeroo malee dhukkubi kun hin kutin yeroo malee dhukkuba kanaan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hin waraanamin dhukkubi hafuura hamaa wajjin walitti hidhatee jiru hafuura xuraa wajjin walitti hidhatee jiru hafuura diinaa wajjin walitti hidhatee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti seexanni dhagna kana keessa kaa'e maqaa Yesuusiin keessa haa buqqa'u waraansi diinaa waraansi seexanaa maqaa Yesuusiin peejii kanarra galanii kadhachaa kan jiran karaa yuutuubii kadhachaa kan jiran yaa waaqayyo karaa FB kadhachaa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin ilaa amma milikkiti fayyinaa dhanna isaanii irratti kan mul'ate haa ta'u hin gootaa ulfaadhu hin hojjettaa ulfaadhu yaa waaqayyo biyya keenyas yaadadhu meen kadhanna yeroo muraasa biyya keenya yaadadhu yaa gooftaa nagaa kenni nagaa fidi nagaa nuu buusi yaa waaqayyo qaala'insa jireenyaa jiru kanan argita tooratti deebisi sodaa biyya kanarra jiru kaasi yaaddoo biyya kanarra jiru kaasi
afuura hamaa biyya kanaan taphatu ati kaasi yaa waaqayyo afuura ekeraatti hidhatee jiru afuura ekeraatti hidhatee jiru afuura ekeraatti hidhatee jiru afuura seenaa sobaatti hidhatee jiru maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin impaayera kanaan kan taphatu biyya kanaan kan taphatu ummata kanaan kan taphatu maqaa Yesuusiin jawween kun hadu jawween kun hadu jawween kun hadu jawween kun hadu lafa qabatee jiru hadu maqaa Yesuusiin mii waraanaa keenya mii daannoo diinaa diiguu danda'udha yaada mansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'e isa ogummaa waaqayyo dura dhaabatu isa diiguudha maqaa Yesuusiin du'i jawweenan dhiiga kan dhuddu wala deemaa kan fixxu wala deemaa karaatti kan hambiftu yaa waaqayyo sin kadhe haduu biyya keenya keessaa namni guddateera yemmuu jedhu kan xinneessu arkaabeera jedhu irra deebi'ee kan qabu yaa waaqayyo sin kadhe maqaa gooftaa Yesuusiin humni kan adiigamu humni kun adiigamu humni kun adiigamu biyya keenya yaadadhu yaa waaqa araaraan nu yaadadhu nagaadhaan nu yaadadhu ekonomiin biyya kanaa fayyu siyaasi biyya kanaa fayyu dinagdeen biyya kanaa fayyu hawaasummaan biyya kanaa fayyu yaa waaqayyo dhukkuba addunyaatti dhufe kana nurraa kaasi amma gaafati nurraa kaaftutti sitti iyyina ammati gaafa kana nurraa fuututti sitti iyyina yaa waaqayyo qilleensa keessa kana deemu kana yaa waaqayyo feennee hin dandeenyu harkatti gurratti bishaanitti waa kaannee hin dandeenyu yaa waaqayyo nurraa kaasi bara dukkanaa kana bara dhiphinaa kana bara muddamaa kana bara kana keessa bobaa kee keessa nu uffadhu barruu kee irratti nu qirixadhu nu wajjin ta'i harka namoota hamaa hojjetanii akka hojjetanii sati nu oshi nama kan buleessa kan obboleettii kan ati oshi hojiin harka isaanii kan eebbifame haa ta'u jireenyi isaanii kan eebbifame haa ta'u torban isaanitti waan haaraa argan waan haaraa dhaga'an waan haaraan isaaniif ta'u dhuga ba'umsi jiraatu haa ta'u kana waan gootuuf kana waan hojjettuuf kana waan raawwattuuf ulfaadhu anaaf miti yaa waaqayyo isheef miti isaaf miti maqaa keef jedhi Yesuus maqaa keef jedhi anaan mana koo irratti nama kanaan mana isaa irratti nama kanaan mana ishee irratti namoota kana irratti maqaa keef jedhi waan haaraa godhi waan haaraa hojjedhu waan haaraa ati raawwadhu hin gootaa ulfaadhu waan nu kadhatamteef yeroo hundumaa waan nu kadhatamtuuf karaa sanu keessatti hojjetu afuura kee isa si kadhanneen ol waan gootuuf eebbifame waan kadhattan akka fudhanti lakkaa'a isiniif ta'uuf jedhameera nuu ta'eera ulfaadhu halkan kan halkan nagaa nuu godhi irriba nagaa nuu laadhu abjuu nagaa nuu laadhu warra isaan biraa ganamate guyyaate lafa isaan jiranitti ati wajjiniin ta'i yaa waaqayyo karaa hundumaa ati nu gargaari hamaa ba'ee jiru kanatti ati nu laatiin yeroo nu laatteef sagalee kee waan nutti dubbatteef waan nu kadhatamteef waan nu waaqeffamteef eebbifami tajaajila kana yeroo hundumaa afurri kee dhufeen waa tajaajilu ulfaadhu cubbuu keenya yakka keenya moo nuu dhiisi waan itti daballe waan irraa hirrifne nuu dhiisi maqaa Yesuusiin ameen waaqayyo isin haa eebbisu waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baayisu lafa isin jirtanitti isinii wajjiniin haa ta'u waaqayyootti jabaadhaa gooftaatti jabaadhaa naaf kadhadhaa anis isiniifan kadhadhaa peejii kanaaf follow godhaa yeroo hundumaa share godhaa like comment godhaa yoo dandeessan immoo YouTube keenya subscribe godhaa waaqayyo waaqarraa dachaa isin haa eebbisu sinan jaalladhaa sinan kabajaa namoonni baay'een si jaallannaa eebbifamii jettanii maatii koo mana koo eebbisaa jirtu ulfaadhaan isin tajaajiluudhaaf yeroo hundumaa qophaa'aadha torbanarraa yeroo kanatti wal arginaa guyyaa gaarii torban gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eegu waaqayyo fuula isaa isiniif haa eebbisu isinitti haa araaramu waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas amma hamma bara baraatti hunduma keessaniif haa kennu maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon ameen eebbifamaa.